Kebor Multimedia Production. سبونسروتا والتجي كيرون كل نفا قمتا طائفة المنصورة نفحال الميديا مننيات تقوى منوفة فاشني داي تو داي كلينيكا جدو غليسا هدا ولو ما بي ال سي ديسا قريتشا من موبايلا أول من موبايلا جعفر يوكان جيجي براند هوتيلك أف فاميلي من موبايلا فيسا من يالا قرآن في آدا جي ار قادسا وداروبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا حواس إسلاما كنين سجنتا كين كبجودان بكي غرغرا رأفتن كيستو غودينا كينا آنوتا غودينوتا كنين جلا رأفتني أكسوما كنين مغالا كنافينا نابرا رأفتن hundi keessanuu maqaa rabbiitiin galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Keeboor jechuun hojii hojjetu boruuf kan hojjetudha. Keeboor jechuun isin dhaloota haarawaa dhaloota jaara 21ffaadhaa walitti dabalee boruuf waan gaarii hawaasa islaamaatiif kan gumaachuudha. Keeboor jechuun jaara 21ffaa keessatti hawaasni miidiyaa hin qabne hawaasa sagaleen qabneedha. Kanaaf Kebor Multimediaan kaayoo isaa keessatti hawaasa islaamaa miidiyaadhaan utubee akka galma gahuuf kan dalagaaru. Kanaaf inshallah hundi keessanuu sagantaa kanarratti argamtanii sagantaa kana akka bareeduuf warri bakka kanatti argamtan galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa kana bareechuudhaaf namoonni ispoonsara nu taatan hundi keessan galatoomaa sagantaa kun bareeduudhaaf tumsa keessaniin bakka kana gahe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya ummata muslimaa hundaa kan asii waliin nu gahe alhamdulillahi jecha mata dureen kiyyaallee waa'ee islaamummaati. Jalqaba waan tokko mee of haa gaafannu, qilleensa addunyaa tana haa qorannu, diin islaamaa keenya waliin haa qabnu. TV raadiyoo numaan dhageeffannaa, googilii feesbuukii otomaa hordofnu, rakkoo diinii keenyaatiif homaa hin yaaddoynu. Alhamdulillahi kan asii nu gahe mootii dachiif samii waa hundaa ol tahe kan gaarreen gurguddaa uumee lafa kaahe dandeettii isaatiin roobni samii bu'e dachii gadi seenuudhaan margi lafaa bahe dachii gadi seenuudhaan margi lafaa bahe. Akkasuma nutis uumee nu bareechee diin islaamaa kanaan jiruu keenya tolche nabiyyi nuuf ergee qur'aanaan qajeelche mu'jizaa qur'aanaan waa hundaa tolche ummata miiliyoonii meeqa waliif galche ummata miiliyoonii meeqa waliif galche. Diin islaamaa jechuun ifa addunyaati, makkarraa eegalee gaafa jalqabaati ummata wallaalaa dhagaa fi hawwiini dhaabanii gabbaran rabbi jedhaniiti hajaa itti himatan barsanuu booyaati hajaa itti himatan barsanuu booyaati. Nabiyyi Muhammad kan rabbiin filate diinii bareedaa kanaan leenjisee ergate sababa isaatiin namuu bayyanate dukkana wallaalatu isaanirra ture dukkana wallaalatu isaanirra ture ifa Allahiitiin ofirraa ciranii ibaadaa bichaadhaaf garaa hidhatanii. Sahabaa nabiyyi jechuudhaan beekamanii kitaabaan kaayamtee kunoo seenaan isaanii kitaabaan kaayamtee kunoo seenaan isaanii. Ammoo umurii garii warri kijibsiisanii diin kana dhaamsuudhaaf gaheetti roorrise ka akka Abaa Jahal kan rabbiin xiqqeesse ammas kan akka Waliidii qur'aanaan arrabse qabrii isaaniitillee gudaafa taasise qabrii isaaniitillee gudaafa taasise.
dhaggeeffataniif galatoomaa. Kebor Multimedia Production.